ogummaa qabda arras ogummaa qabda ogummaan kee amma gaafa lafa kanarra jirtutti si waliin jiraata ammas ganaa bakka guddaa geessa yoo maal taate yoo obsa godhatte yoo maal taate miidhamaa ofii kee miidhamaa nama miidhu yoo ta'e garuu ofii kee miidhaa ofii kee nama miidhaa ogummaa yoo ta'e miidhamta garuu ofii kee miidhamaa taanaan wallaahi kufteen kuftu kanuman siidhaama jabaadhu rabbi si haa jabeessu haqa kee immoo haqarraa qabda taanaan haqa kee rabbi Bakare fusanirra deebi'amee sheeka Dubai kana keessa parsantii 100 meeqette namni barreeffataan sheeticha mi'oot qabata sheeticha ragabbisa boona baalagi laala dhugama haadha gani nama qara eemi hunduu dhageetti musulli maarree ani inni jaahila laatirra deebiin sinitti ma dhibbara harka 99 hattuudha 99 of course hattuudha shalle hattuma eeshi amma namni fi muddin dubbadhaash guyyaa viidiyoo dhaggeeffataatiin ture akkaataa isaan itti wal mormaa turan milkii fi u'uun kun waliin turanii isaan yeroo baay'ee haasaa turan hanga xumura illee dhaggeeffatuu baadhu walakkeessa ishee caqaseen ture. Walumaa gala gaa namni tokko namaan qabamaa innis nama keessa jira namarraa achi hin baane waan kana teessanii osoo jaarsummaan fixxanii jeeti yaadan akka kiyyaatti walii dhaggeeffachaa akka guyyaa sanatti walitti wacuu osoo hin taane. Nuti namni jaarsa godhanii biyya kana fidanii deemetiin jaarsummaan namarraa fuudhu obboleessi Abiraan Buddi hin jiru jaarsummaan biyya kana. Jechuun erga takka asirratti haasa'ame hawaasni biyya garaagaraa jiran sheekotiin ustaazotiin jiranii wanti nama wallolee jaartii wallolee maasumarratti araara galchaan turre. Akkasi sheekota finneetiin ijoollee tana yoo walii araarsine malee amma baluu deemitti araarsi namni jettuun eenyu inni mi'a kakeetti. Mudah mudi itu hedu jaaladha hedu si kabaja guddaa si qaba jaarsummaa odoo namatti himadhu jiraate dura anu himadhu oduu gara ummataatiin baan jaarsi hin jiruuni Dubai namni hin ifama hawwi akkas jechuuf yaamiti asirra namni TikTok irra jiru namni biyyoota garaagaraa jiru hodi nama Dubai jiru qofa osoo hin taane asliinis jira sheerraadis jira namoota jajjaboo akkasii dabalatanii asumarratti haasamee akka xumuramuu fi isas dhiyeessanii jechuuf malee ganaa immoo xayyaara irraa hafallee ganaa Dubaayitti jaarsummaa erginaa jechuu miti. Aslina dubbatu weesh chaarjii yoo jara Salamu alaikum. Wa alaikum. Akkam nagaa fayyaa keessanii Yaada baga dhuftu. Wallahi anin ergannalle na harkifnaanuma seene ala kulli aleega na harkiftanii Jaran kamal godhareesni amma yaada kennataa jirtan moo furmaata haasayaa jirtan tokko faratti Gara furmaatatti siquudhaaf egaa akkana wayya akkas wayyaa jiraame sanumaaf. okay waan tokko jira beektaa yeroo baay'ee xiinxallinaa waggaa dheeraa wal beekna warra Dubaay kana jalqaba irratti mucayyoo tana ani bidaytiin guyyaa tokko irratti fakkaata ka ol dubbifne yoo dogoggoruu baadhe waggaa lama akkasuma waggaa baatii homa duraa mana madam jirti moo kaampaanii wayii maarreenaan jette oosanii sari'as ajaa'iba foolollee walitti hin qabnu viidiyoon isillee narran dhufne hawwii ta'uu malee maal hin beeku beekta viidiyoo isii mummuranii ganama kana olii ga'oofanii girgirrii baay'ate yeroo argu baay'ee gadde wallaahi nama gaddise isuma dhugaa rabbi jechuudha mucayyoon suni tokkoffaa intala dubartiiti lammaffaa namni kun nama yaadati nama bultii qabu jetteetiniin isa amantee mana dalagaati isa biratti baate amantii ofii jijjiiratte
dhugaa akka oromummaattis arsoomattis akkaataa amantii seenattis wanni mucayyoo kanarratti dalagame gaariin turre sirrii miti beektaa namni waan namaan jedhaa laaluu qaba namni sirriin turre kuni gocha jibbama rabbiif nama biratti illee wallahi sirriin turre suma dhugaa rabbi dubbachuuf yoo ta'e jechuudha itti aansuun immoo amma Dubaay kana keessatti yeroo baay'ee gizee argitu waan badu malee tola isaa akhiran argitu bambaraniituma dubbii shafwaranii maal jaheera taran yeroo sargii godhatan jaaloo maarree waliin jira yeroo kaani gizee waa galan wal dheessan wal sodaatan natti fakkaata ayitiin jaanin beeku fi galee kanaafi nadiba amma yoo dogogoruu baadhee yeroo baay'ee nasrii fi milkiin nasriin isaa yoo malee milkillee dilas hin beeku in arga miidiyaa irratti gizee sargii fa'aa waliin lafa dhiitan bakka garagaraatitti yeroo mana nyaataa koofiyaa godhatan tokkotti fa'aa wal affeeran waama kana ka viidiyoo hin argitaa gizee beerri fa'aa ulfoofteetiniin waan akkasii ayyaana godhatan ilmoo argatan minaamni kana hin argitan safara beeraaf ijoollee kanatti asli taragagge nugusa kokoota hojii jira jedhe ahmadii kana barbaadala ahmaditti tajam hojiirra jira beektaa wallahi daqiiqaa sadi bichaa naa kenna hin soqaa ture mataa gad deebisee arrabseedha ahmadi micattiin tun kara isiin dhufte hin beeytanii dhugama waa'ee haraamaa halaalaa haasoytanii micattii tana boote isiin dhufte hin beeytanii haqa isii ka nyaatamte eessa jirtan haga hadhaata affanamteettiniin biyyatti darbamte barrii afoo gadi baasanii qabsiisanii shurxaa maa irraa baatanii dubbatina dhugama halaalaa fi haraama addaan nutti himtanii maaliif maqaa nu nyaattanis warri sheekaa hattuu akkanaa kana gadi baatanii yoon saaxille eenyunni amma nu wayitaa sirra afaan bannu nu waan biraatiif haasofnu se'an nu waan fooloo sabasabachuuf haasofnu se'an isi warra halaalaa fi haraama addaan qooddan kuni intala kana bootese hin fiddanii beeyna maaliif gadi baatanii irraan dubbatina maqaa irratti maqan biyya takka keessa jirtanii Dubaay jirtati mataan kee maaliif obboleessa koo gattaa imaan jedheen silkiitti dawwalte silkii qabda amma kalee gaafeen gaafa irratti akkana turte waan beeka ol baasa waan isii dalaga asii hawwii waan akkanaa turte jedhaa ture maa itti dawwaltanii hin dhageettan itti dawwaltanii kabaji waan jenneen dhiiraa miisin dhiira ka keessaniiti surree godhatee deema nama kana baru surree irraa baasuu dandeettanii dhiirrachi keessa jirtan yoo dhugamu quuqama qabaattan irra dibaa dhaabaa amantii kamtu akka isiniin jedhe quraana qaraatan hadiisa yoo nutti himtan kijiba nutti hin himina ka dhugaa nutti hima garaa keessan keessa adii kanaaf walirraa bu'uu taa'utti hin jirru haqa micattii deebisa micattii sana akkuma fuutanii amantii kana fiddan wayita haqa isiillee nyaatamuu gabbaatanii irraa iyyuu qabdan nu dura warra sheekaate waan kanarraa ka dubbachuu qabu asli dhiifama arrabarra si dhaabadde hojiirra jira inni gubadhaa jala asin dhageeffataa innaa kanaafi yeroo baay'ee gaafii u'uun gaafateef yeroo baay'ee sheekonni tiktookii kanarraa hunda osoo hin taane muraasni daawwaa akka fagoo gooti malee ka biyya ofii keessan gootu amma ustaaz Ahmadaas jiranii yeroo baay'ee argitan warra Kaayiroo faa warra Su'uudii faa warra fagootti godhan malee warra Dubaayitti hin godhan du'itii faa gizee godhan hin argina karaa takka qofa yeroo goruu baadhe nasirratti godhanii sanuu nasriin viidiyoon ciccita yennaan dhiifama gaafatan akkasuma warri Kaayiroolee ka fagootti godhan malee kaasiis ittiin godhu anaayyuu amma sheekonni as keessa jirtu natti hin gootu warri Su'uudillee hunduu biyya biraa fagaatee godha daawwaa ani amantiin akkasaa ajajjuu isaadhummaan haala jireenya ofiitiif haala taniin beeku waan irra qaqqaballee beeku ija keessa irraa naambisaa sheekonni birallee wal jala jiraatan akkasi yeroo waa xiinxalullee ka waa arrabsullee biyya ofiisan keessa dhiisee fagoo arrabsa isinii galee garuu ana amala akkasii san hin beeku hin beektan ijoollee asitti illee gizee wallee fabooksi waltunu jira amala akkasii san rabbiin naan kenne ka balleessite bayyaan omata akka lubbuun iddoon hin baatu nama qadaratti amanuwan isinii galee amma kanaafi an ijoollee Dubaay keessaa namni sirritti walitti dhiyaannuun wal dubbifnuun Nasrii fi Kiyaarii duraan maammee ture biyya galee kaawwan koomenti majala yoo onlaayinii makaarratti wal dhageeffanne malee wal quban qabnu lakkoofsa waliin qabnu
namni anka Dubai rabe kuno sadi ture sadin keessa tokko biyya gale amma khiyaarif nasri tujira jechuudha. Kanaaf jara kenna gabaabumatti Dubai kanatti gile baay'ee galteen hin galaa amma bakka walumatti girrisee mana taa'ee wal arrabsee maal jedhee eegas akirri ajandammaan guyyaa lama sadi qorra akirri isaa jechuudha. Amma yeroo kiyyaa mucayyoon sun wallolte yoo argitan yeroo maarree fi eenyu fi mucaan gara laafoo kiyyaa fa'aa wallola yoo gandan oma ferratti wallola yoo argitan hattaan amaara Oromoo sadiitti wallola yoo argitan jechuudha. Guyyaa malama sadi walitti iyyanii manaamin achumaan ajandaa sun qorra malee araarri illee hin jiru aqabaan illee kadeemsu hin jiru. Haa ta'u mootu ka mucattii tanaa kana hundarraa adda. Mucattiin tun baay'ee gara nama nyaatti. Hin zollomamti. Hin saamamti. Dandeettii isiittu saamame. Silkii jalaa hidhame. Maamila isiittu jalaa hatame. Qabeenya dhuunfatii fi kasammuu isiittu jalaa hatame. Ummata kana ummata gaarii jetteetti amantii ofii dhiifteetti itti makamte. I think yoo dogoggoruu baadhee mucayyoon tun akka himatutti arsiidhatti fakkaata. Gurbaan bira jirtu arsiidha. Arsoomni qorsooma arsoomni wayyooma arsooma laalle amantii isin itti dhufte laalle jaartii jalaa qaba haadha qaba dubartirraa dhalate waa kana hunda laalle galee duwwatti hambisa jechuudha. Kuni baay'ee nama gaddisiisa. Namni waan tokko yoo godhu egeree of ilaaluu qaba. Akkuma itti tolte akkuma kuufe utaaluun qabu jara kenna isin galee. Nama gaddisiisa. An dhugaa rabbiititti guyyaa gisee inni milkii laayivii dhufu tasa kana gattuqee maqaa jijjiirate. Ani milkiin seene ifnaan momaarra jira inni weelkama sininaan jire haasaa inni guyyaa haasaa keessa wallaahi takkitti qofa dhagaye. Qorichi kun qoricha funuunati yoo ani isii miidhe rabbi funuunni buyyaa kiyyaara boy a'uudhu billahi mucaan osoo intalli akkasii boottu akkamii akkana jedhee kakatee a'uudhu billahi jedhee toobadhee dafee achi jalaa ba'e dhageeffanne rabbi gurra kiyyaa qabu. Katanallee dhageeffanne viidiyoo ciccite argee kasanillee dhageeffanne maal qoora gajjigu arge. Alaa kulli haal anama gabaabatti maal jechuu barbaada. Nuti amma haasaya tanallee osoo hin taane isallee osoo hin taane sabboona as jirta sheeka as jirtanii homa takka waliin sodaatina rakkoon qabu itti dawwalaa fi daatiniin wal biratti gaafanna. Wal biratti gaafanne yoo walii amanan yoo walii amanuu baatan immoo haasaa isaaniitirra dhaabbanne kunoo dhugaan akka haasaatitti tana fakkaatti. Mucayyootu miidhamtuu fakkaata. Yoo dandeenye akka Oromootitti sibira dhaabbanna yoo dadhabne haqatee rabbi si haa galchu rabbitti kennadhu jenneen dhiifna mucoon tun akka mana madaamitti deebiteen dalaganne biyya akka waan nama jaannata keessa azaabatti darbameeti Itoophiyaa nama galee jechuudha. Sinii galee hin beektan jireenya biyya keenya boru iftaan daataan diduun mala neetworkiin guyyaa bada warri biyya keessaa VN moo maaliif fayyadaman neetworkiin hoogas maran dalagu. Sinii galee kanaafi riskii ufii cufa jara kenna karaa amantiitiin nama riskii nama cufa hin beeytan sinii galee kanaaf ustaada isinillee hin jirtanii sabboona haatillee hin jirta galafatti wal qabachuu hin dandeenye itti bilbilaa fida haasaya jararraa dhageeffannee wal biratti akkasitti jaarsuma taaneen hundu osoo milkirrallee hin gorre osoo isirrallee hin gorre laallafi oma rakkoon qabu yoo walii galan yoo didanillee kabadii qabu umman illee hin murteessaan illee asirratti ennetini waan rabbi nutti agarsiise dubbanna sabboona fi Ahmadi carraa walii kennaa dubbadha. Ayyaanni kiyya kanuma ammaa fi isii badii qaba milkillee badii qaba jechuu hin danda'u. Galatoon asli dabareen ankoodha natti fakkaata. Nagaama sagaleen kun. Ani isa jalqabaa waa tokko dubbachuu fi wallahi ani waan inni ofirratti beeku keessaati waan namni kun irratti beeku namoonni muraasni ilma namaa kana islaamummaa isaa kiristaanummaa isaa ganda isaa gosa isaa jedhee wanni jedhu bakka haqni dhabetti nan dubbadha baddantaa tokkitti irraan qabu namaarra akka fakkeenyaa fi nama sodaachuu maal jechuu wallahi amma kanatti waan inni nama sodaachus nama wanni heddu sin qabu waan inni waan kana keessa irraa dubbachuu jibbee fi waan jaarsummaa kana yaaleera amman danda'u yaaleera
ragaa fi sabboona dheengaddaa intala dirhaama 1700 birrii ishee mucaan sun dhowwatee intalli sun har'a deemti tikkeettiin citee fi waan dandeenyu bira dhaabbanne jechuudha. Hin barbaadu jetteenaan akka ituu isheen hin barbaadu jettu karaa biraa ta'een jechuun waan rabbi nu dandeessise namoonni muraasni goone intalli sun harma dhaqan isheen biyya galaa jirtu. Birrii ishee 1700 sana nyaatamte jechuudha. Gaafa sana sa'aatii meeqa dhaabataa turre akka akkaataa nuti itti qaanonii deebine hunda isaan beeka. Ati jechuudha. Wanti jaarsummaa biyya kana keessatti tokko waan fayyadu hin qabu. Waan jaarsummaa keessumaa ijoollee Islaamaa Oromoo ila seetti hima. Ijoolleen Islaamaa Oromoo waa tokko balleessiteennan ani karaa mataa koo ijoollee Islaamaa Oromoo kana godhii sana godhi jedhee hin dubbatu karaa koo. Keessa sinseenu sababaan an keessa seenneef wanta meeqan argeera. Madaalli Islaamummaa hin jiru. Madaalli namummaa bira hin jiru. Injifate. Ifaan itti dhaamu. Chaarjirra kaayyatti fayyadamu. Aywa madaalli namummaa bira hin jiru. Aywa madaalli namummaa bira hin jiru. Isa kanaaf waa'ee keeka keessanii asli keeka warra biyya biraa irratti wallaahi akkasumitanii dubartoota keenya warra miidiyaa kana irratti dubartoota maslaamallee waa tokko tokko dubbatu dhaqeen keessaan dubbisa yeroo baay'ee laayifii irratti waraabu. Amma waan sanaa miti waan sana akka barbaaddan jedhaan keeka rakkoon qabu sun walumaa galatti biyya Dubaa'ii keessatti ijoolleen Islaamaa Oromoo 99% hattuudha. Guyyaa guyyaatiin dubartootatti bu'aa oola. Dubartoota kufurii irraati gama Islaamummaa dhufan mana xalabaatti dhaqanii baasanii birrii ishee irraa fuudhanii viidiyoo waraabbatanii mana siree keessanii waa meeqa godhanii ishee taasanii gadi baatee dubbatteennan viidiyoo kee kanan gadi gadhiisa isheetiin jedhu. Ijoollee Islaamaa malee jira kan biraan. Yoo barbaachise wanti bada malee viidiyoo keessa mataasa waan isin gootan mataasa as baasuun hin danda'amu. Nama sana fidamee haasofsiisuun hin danda'amu. Ijoollee Islaamaa, ijoollee Oromoo kan kana godhaa jiru. Kanaaf 99% ijoolleen Islaamaa Dubaayii keessa jiran ijoolleen Oromoo hattuudha. Yoo dhattee ati wanti kun dogongora waan kan akkasin godhiin jettee namadha jedhee sin dhaggeeffatu. Bilbila sirraan kaasu sin haasofsiisu. Kan nama birattuu sin haasofsiisne ati jaarsummaatti ergitee naan si haasofsiisa sin haasofsiisu. Namaanis yoo dhattee gaafatte namadha jedhee sin ilaalu. Hawaasa akkasii duubaadha kan nuyi jiraan. An akka mataa kootti namni Oromoo tokko biyya kana keessatti miidhameenaan sadhugaan sinitti hima ijoollee Islaama Oromoo caalaa ijoollee kiristaanaatti bilbilee ijoollee kiristaanaa Oromoo intalan ajjeefamuuf turte arabna ajjeesuuf turte tokko itti bilbilaan imbaasii deemtii waa meeqa goote intalli fikartee araggaa jedhamtu tokko jechuudha. Lubbuu intala sanaa baastee intalli sun dalagaa ishee dalagataa jirti yeroo har'aa. Isaan turre quuqama qaba dhugaa dubbachuu. Isaan dhayyuuti baay'inaan kan waan dalgaa hin hojjenne nuti ijoolleen Islaamaa abaa